Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? Daawwattoota channel Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu? Baga jiraanii walitti deebine. Guyyaadhas video isa afuraffaatti walitti deebine jira. Akkuma isin beektan video haaraa gaafa jalqabnu waa'ee comparison jalqabne jechuudha. Comparison bakka sadii qodamu salaadee jira. Tokkoffaan positive degree, lamaffaan comparative degree fi sadaffaan superlative degree ne bakka sadii qodne jira jechuudha. Positive degree jechuun is used to compare a person or a thing that have equal qualities ne jira. Comparative degree jechuun yookaan immoo positive degree jechuun wantoota gita wal fakkaataa qaban wal madaalsu ne jira jechuudha. Inni lamaffaan formulaan kenna kan positive degree dha. Say plus auxiliary verb is are plus as plus adjective plus as plus pronoun or noun or plus object ne dabara jira jechuudha. Barnoonni lamaffaan yookaan video lamaffaan bara kana it is about comparative degree. Comparative degree means it's used to compare two groups or two persons or two things in nature. Comparative degree jechuun akkuma maqaa isaa wanta lama yookaan immoo wanta wal fakkaata lama wal madaalsisu jechuudha. Is to compare two things or two persons with each other jechuudha. Wanta lama wal madaalsisu ne bira dabra jechuudha. Formulaan comparative degree dha. Subject plus auxiliary verb to be is are plus plus adjective or adverb plus plus more plus than ne bira dabra jechuudha. Barnoonni sadaffaan immoo superlative degree jechuudha. Superlative degree means it is used to compare one person with the whole groups. Superlative degree maal ne bira dabarre wanta tokko wanta groupiidhaan yookaan immoo wanta baay'een wal madaalsuu jennee bira dabarre jira guys. Formulaan keenya kan superlative degree dha. Say plus auxiliary verb to be is are plus the plus adjective or adverb plus est or most plus pronoun or noun or object ne baranne jira. Exercise baay'ee isin kennee jira. Gariin keessan shaakaltanii jirtan, gariin keessan immoo hin shaakalle. Exercise isin kennee shaakaluun dagatina. Okay, guyyaadhaa immoo exercise waa'ee positive degree, comparative degree fi superlative degree irratti exercise gaafiiwwan 10 isinii qopheesseedha jechuudha. Kan filannoo of keessaa qabachuudha. Gaafiin kun baay'inaan barattoota kutaa 8ffaa fi 7ffaa ol jiraniif baay'ee barbaachisaa. Hanga kutaa university fi hanga kutaa 12 9 11tti faayidaa isaaniif qabachuu yookaan immoo kutaa isaaniif qophaa'e jechuudha. Okay. Exercise on comparison, comparative degree and superlative degree. Okay? Okay. Tokkoffaan maal jedha? Gurmoo is as tall as addunyaa. Okay? Gurmoo is what? Gurmoo is as tall as addunyaa. Gurmoon as tall as addunyaa. Gurmoon hanga addunyaa dheerataa jedha. Now they have equal in height. Dheerni isaanii madaa dheerinni gurmoo fi addunyaa wal qixa jechuudha. But garuu shorter than milkeessaa. Eenyuun gurmuun? Gurmuun addunyaa wal qixannee jirra. Garuu but shorter than milkeessaa. Garuu milkeessaa gadi jechuudha. Milkeessaa gaabbataa jechuudha. Okay, who is the tallest now? Amma eenyu dheeraadha ree? A. Gurmuu, B. Addunyaa, C. Milkeessaa. Deebiin kam taatee yaaddan? Gurmoo is as tall as addunyaa. Gurmoo fi addunyaan isaan lameenuu dheerinaa wal qixa. But garuu shorter than milkeessaa. Eenyu gurmuun? Gurmoon milkeessaa gadi jechuudha. Kanaaf iyyuu who is the tallest? Gurmoo, addunyaa, milkeessaa. Milkeessaa is the tallest. Kanaaf ennaa milkeessaa kenna maalidha? Irra dheeradhaa jechuudha. Milkeessaan gurmuu irra dheerataa jechuudha. Okay, question number 2. Nafiyad doesn't like X. Nafiyad killee hin jaalatu. But garuu his brother does. Obboleessaa ni jaalata.
So Nafyat eats dash eggs than his brother. You see guys, Nafyat doesn't like eggs. Nafyat kille hin jaalatu. But his brother does. Garuu obboleessaa kille ni jaalata. So Nafyat eats dash eggs than his brother. Gaafin kun waa'ee positive degree dha. Gaafin kun ammoo waa'ee comparative degree jechuudha. Obboleewwan lama wal madaalsaa jira jechuudha. Kanaaf yeah, but his brother does, so Nafyat eats dash eggs than jedhee jira jechuudha. Gaafa than eegartan yeroo hundayyuu himni sun maalidha? Comparative degree jechuudha. Waa lama wal madaalsaa jira jechuudha. A. Few. B. Fewest. C. Fewer. D. Less. Dursa few hin galu maaliif jennaan positive degree miti. Fewest ammoo fewest hin galu maaliif jennaan superlative degree miti jechuudha. Gaafin maal sin jira? Gaafin comparative degree jechuudha. Mallattoon guddaan comparative degree maalidha? Than jechuudha. Ahmed is dash than jennaan than sun comparative degree jechuudha. Okay, fewer fi less ra. Okay. So Nafyat is less eggs than less tun eessa dhufte? Less tun little irraa dhufte jechuudha. Little, less, and least ne jira. Garuu asittoon isin beeku abdammaadha. Killeen wanta lakkaa'amu wanta lakkaa'amne jechuudha. Wanta lakkaa'amu. Eega wanta lakkaa'amu ta'e littlein wanta hin lakkaa'amne uncountable hojii fayyadamna. As dura barannee jira viidiyoo kana laala waa'ee quantifiers jalatti. Fewerin ammoo yookaan ammoo fewn ammoo wanta lakkaa'amu wajjin fayyadamna jechuudha. Wanta lakkaa'amu wajjin fayyadamna jechuudha. Kanaaf eega killeen wanta lakkaa'amu ta'e deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya maal ta'a? Fewer ta'a jechuudha. Fewer ta'a jechuudha. Leessi kun eessaa dhuftee asirraa dhufte jechuudha. Little comparative isaa less superlative isaa ammoo least ta'a jechuudha. Kanaaf gaafin keenya comparative degree waan ta'eef maal ta'a deemisa? Fewerii ta'a jechuudha. Because X in X in wanta lakkaa'amu ta'e jechuudha. So Nafyat eats fewer eggs than his brother. Kanaaf Nafyat killee muraasa obboleessaa caalaa nyaate jechuudha. Okay. Sadaffaa. I am 30 or I am 30 years old. Ani waggaa 30. Ani waggaa 30. My brother is 34. Obboleessi garuu ammoo 34. Therefore kanaafuu I am dash my brother. Obboleessi kee meeqa? I'm sorry. Ani meeqa? Ani 30. Garuu obboleessi kee meeqa? Obboleessi kee immoo 34. Ammallee wal madaalsa. Eenyutu guddaa umuriidhaan? Therefore I am dash my brother. Ira guddaadha moo obboleessa irra guddaadha moo obboleessa irra xiqqaa jechuudha. A. Older than. Ira guddaadha? No. B. Younger. Okay. C. Younger than. Deebisaa kaminni? C. Younger than ta'a jechuudha. C. Younger than. I am 30 soddoma. My brother is 34. Obboleessi 34. So therefore I am younger than my brother. Kanaafuu ani obboleessi yeramaadha xiqqaadha jechuudha. Idikili guys walii galaami? Cool. Nadura deebisaa nadura shaakala. Afraffaa. Her painting is dash than mine. Her painting is what? Her painting is dash than mine. Dursa yusitti mee barata. Be careful. Watch out. Eeggadha. Asitti zaanya garraan. Comparative akka ta'e beeku qabdan jechuudha. So, her painting is dash than mine. A. Beautiful. Adjective nu kennamaadha. Beautifully. Beautiful kun maalidha? Long syllable dheeraadha jechuudha. Kanaaf isa hunduraan yoo barbaadne immoo more yookaan immoo si fayyadamuu dandeenya jechuudha. Eshi B. As beautiful as. C. More beautiful jechuudha. Kanaaf deebisaa kaminni eetaa her painting is beautiful than hin jedhama? Hin jedhamu. Maaliif jennaan dheeraa waan ta'eef maal fayyadamuu qabna? Moorii yookaan moos jechuudha. Ammaaf comparative waan ta'eef maal fayyadamna? Moorii fayyadamna jechuudha. Okay, her painting is as beautiful as than mine. Zayn eega siraate kuni positive degree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Comparative degree fi positive degree bakka takka fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maalidha? Her painting is more beautiful than mine jechuudha. Ashi barreeffamni si yookaan immoo painting jechuun immoo fakkiin isin kaastee fakkii kiyya caala bareedaadha jechuudha. Okay, bocni isin bocce boca kiyya caala bareedaa jechuudha. Deebiin keenya kanaafuu maalidha? C ta'a jechuudha. Question number 5. Gaaffii shanaffaa maalidha? Okay, who do you think is the famous athlete in our country? Who do you think eenyusi fakkaata? Dash is famous athlete in our country. Biyya kana keessatti atleetiin cimaan yookaan immoo famousiin kan jedhamu
eenyu sitti fakkaatu yookaan immoo eenyu taatee yaadachuudha. So who do you think is A most? Who do you think is the more? B more, C the more, and D the most jechuudha. Asitti waan isin beekuu qabdan atileetii tokko jechuudha. Atileetii baay'ee wajjin wal bira qabnee deemaa jira jechuudha. Okay, who do you think is the dash famous athlete in our country? Biyya keenya keessa atileetiin best jedhamee kan beekamu eenyu jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf atileet tokko barbaadna jechuudha. Tokko atileetota baay'ee wajjin wal madaalsina jechuudha. Okay, kanaaf first of all mee adjective famous ilaallu. Jechi famous jedhamu kun adjective kennamu. Asirratti er dabaluu dandeenya yookaan immoo hin fudhata. Famous rar hin jenna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Okay, D, who do you think is the most famous athlete in our country? The most. Biyya keenya keessa atileetiin cimaa jedhamee beekamu kam jechuudha. Who do you think is eenyu isa fakkaata jechuudha. The most. Kanaaf iyyuu maal fudhata? Kuni famousiin kuni bilsaga famous lama qabaatu isaa wajjin maal fudhata? The most fudhata jechuudha. Superlative jechuudha. So who do you think is the most famous athlete in our country jechuudha. Biyya keenya keessa atileetiin beekaman eenyu ta'e yaadda jechuudha. Kuni gaaffii sanaffaadha, kun ammoo ja'affaadha. Sorry. Okay, ja'affaan. The man is not so tall as his wife. The man is not so tall as his wife. Gaaffiin kun maalidha? This means kana jechuudha. The man is not so tall as his wife. Namichoon hangi jaartii isaa maal ta'u hin dheeratu jechuudha. The man is negative jechuudha. Negative maali? Negative positive degree jechuudha. You see, the man is not so tall as his wife. Namichoon kun hangi jaartii isaa hin dheeratu jechuudha. Kanaaf this means kana jechuudha. Filannoo keessa haasreessu ni makana. A, the man is taller than his wife. Inta, the man is not so tall. Asi kun maalidha jira? Namichoon hangi jaartii isaa hin dheeratu jechuudha. Kanaaf A, the man is taller than his wife. Namichoon jaartii isaa hin caala? No. B, the man is as tall as his wife. Namichoon hangum jaartii isaa dheerata? No. C, the man is shorter than his wife. Namichoon jaartii isaarra gabaabbataa jechuudha. So which one is the best answer for this question? Deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. C is the best jechuudha. The man is shorter. Kana jechuun the man is not so tall. Namichoon hanga jaartii isaa maal ta'u hin dheeratu jechuudha. Kanaaf jaartii fi namichoo yeroo wal madaalsinu jaartii irra dheertuudha jechuudha. Kanaaf namichoon maalidha? Irra gabaabbataa jechuudha. Okay. Question number 7. Torofaan. Okay, Torofaan. Addis Ababa is the dash city in Ethiopia. Addis Ababa is what? The dash city in Ethiopia. Gaafii kan laalame, gaafii kan akkanuma laaltanii, gaafii kun maal akka ta'e hin beektan. Positive degree moo, comparative degree moo, superlative degree ta'uu isaan beektan. Maal hin beektanii asitti zaan jira jechuudha. Formulaan keenya reeftan maas hin jedhee subject plus auxiliary verb to be am either plus the plus adjective plus er or most jechuudha. Kanaaf er fi erin birsanni keenya yoo gabaabaa ta'e fayyadamna, most ammoo birsanni keenya yoo dheeraa ta'e fayyadamna jechuudha. Okay, kanaaf Addis Ababa is the dash city in Ethiopia. Addis Ababa city yookaan immoo magaalaawwan Ethiopia keessa jiranii wal madaalsaa jira jechuudha. Kanaaf superlative ta'uu isaa hubadhaa jechuudha. A, goodest. Goodest hin ta'u jechuudha. Goodin comparative isaa maal ta'a? Better. Superlative isaa maal ta'a? Best jechuudha. C, bigger. Addis Ababa is the bigger jenna? No. Kuni comparative jechuudha. C, the largest superlative degree jechuudha. So Addis Ababa is the largest city in Ethiopia jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? C, superlative degree ta'a jechuudha. Largest jechuudha. Okay, question number 8. Gaafii saddeettaffaan maalidha? Ras Dashan is one of the. Okay, Ras Dashan is what? One of the dash in Africa. Ammallee Ras Dashaniin gaara Afrikaa keessa jiruun wal madaalsaa jechuudha. Kanaaf ennaan Ras Dashan is one of. One isin beekuu nambar haa yeroo hundayyuu one of jedhee qabnaan ittaanee kan dhufu qomaadha. Ittaanee kan dhufu qomaadha puura jechuudha. Kanaaf higher mountains. Ras Dashan is one of the higher mountains. Hin jedhama jechuudha. B, higher mountains kun comparative wal magaalaa ta'u jechuudha. H, deebiin keenya C yookaan mootii ta'a jechuudha. Kam isin fakkaata? A, highest mountain or highest mountains. Garaagarummaan C fi D maadha?
Asirratti kun S qaba, kun ammoo S qaba jechuudha. This one kun maalidha? Highest mountain jedha. Kun ammoo highest mountains jedhama jechuudha. Kanaaf ennaan waan isin beeku qabdanii yeroo hundayyuu waan of ennaan okay ittaanee kan dhufu qaba maalidha? Puree dhufu qaba jechuudha. Puree ittaanee dhufu qaba jechuudha. So verbiin keenya puree ta'uu qaba jechuudha. So Rastashan is one of the highest mountains. The highest mountains taatu deebii kana maal ta'a? D ta'uu qaba. Okay, kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya D ta'a jechuudha. Rastashan is one of the highest mountains in Africa jechuudha. Rastashanin gaarota Afrikaa keessa jiran wal madaalsaa jira jechuudha. Kana wal qabatee gaaf saddeettaffaan wal qabatee mee example kana fakkaatu naa kennu. Look, he is one of maal jechuu barbaadeti? One of ennaan ittaansa kan dhufu maal isin jedhee? Puree isin jedhee jechuudha. He is one of the tallest superlative the tallest boy jechuudha. The tallest boy jedhama jechuudha. He is one of the tallest boy in town jechuudha. Namoota yookaan immoo dargaggoota yookaan immoo dhiirota magaalaa keessa irraa inni maalidha? Dhiira jechuudha. He is one of the tallest boys in town jechuudha. Kanaaf ennaan baay'een hojii wal madaalaa jechuudha. Waan nama tokko namoota baay'ee wajjin guruupi hojii wal madaalaa jira jechuudha. Akkasumas example lammaffaan akka isin galuuf saddeettaffaan usuritti. Tamam is one of the kindest, okay, the kindest men in their college. Tamam is one of the kindest men in their town. Ammallee tamamin dhiirota yookaan immoo barattoota kolleejii isaanii wajjin amala wal fakkaataa yookaan immoo amala isaanirraa adda ta'e akka qabaatu wal madaalsaa jira jechuudha. Kanaaf tamam is one of the kindest, nama kindest, nama gaarii akka ta'e in their college ijoollee barattoota kolleejii isaanii wajjin baratan keessaa jechuudha. Kanaaf meeni kun maalidha? Puree jechuudha. Singular isaa maalidha? Maantaa jechuudha. Kanaaf kun singular kun immoo maalidha? Puree jechuudha. Kanaaf waan of taanee kan dhufu qaba yeroo maalidha? Singular osoo ta'in puree ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma hubadha. Kanaaf Rastashan is one of the highest mountains in Africa jechuudha. Alright. Gaafa saddeettaffaan maal jedha? Gaafa saddeettaffaan my mother is not dash my father. Gafi why malti? Gafi why positive degree. Gafi why positive degree. Okay, my mother is not. Okay, my mother is what? It is not rajul. It's not my father. Okay, haati kiyya hanga abbaa kiyya hin dheerattuu barbaata rajul. A, as told, my mother is not as told my father. Nta. Okay. Okay, kun hanga sinta is not as sinta garana matu dhufu qabsila as dhufu qabachuudha. B, my mother is not so tall as my father. And C, my mother is not tall as my father. Deebiin isaa maalidha? Deebiin isaa beta jechuudha. Deebiin isaa maalidha? Beta. Maaliif beta? Positive degree waan ta'eef jechuudha. So my mother is not so tall as my father. Haati kiyya hanga abbaa kiyya hin dheerattu jechuudha. Asitti si maal taane my mother is not tall as jennu jechuudha. Yeroo hundayyuu is not irratti maal fayyadamuu dandeenyu? Superlative degree yookaan immoo comparative degree fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Kuni positive degree waan ta'eef jechuudha. Kanaaf my mother is not so tall as my father. Or you can say that my mother is not as. Asitti maal ta'uu danda'a? As ta'uu danda'a jechuudha. Okay, my mother is not as tall as my father. As little nanda, not so as little nanda. Okay. Question number 9. Sagalafa. I think that science is dash than geography. Okay? Have you seen a white marker? Okay. Okay. Can I have David Samalta? David Sa Bita Chukana. Okay, sagalafan, I think that science is dash than geography. Amma sidala, maal madasa jira? Science fi geography jechuudha. Maaliin beekna? Zaan nu kennee jira jechuudha. Kanaaf salphaa A, more interesting, B, most interesting, and C, interesting. Deebii isaa maal ta'a? More hin ta'a? Most ta'a hin ta'u. C, interesting ta'a hin ta'u. Deebii isaa maal ta'a? A jechuudha. So I think that science is more interesting than geography ta'a jechuudha. Also, granted, bakka sanatti I think that science is that. So, jedhe deebii isaa maal ta'a? Most ta'a jechuudha. Interesting ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Kunniin asitti as ta'uu qaba jechuudha. Kun asii badee jechuudha. Kanaaf deebii isaa maal ta'a? Deebiin isaa A ta'a jechuudha. Question number, okay, that one is 8. Kun is 9.
Okay, kuni kudhanii, kuni ammoo kudha tokko jechuudha. Gaaffii dhumaati. Gaaffii dhumaa maalidha? Do you think Ethiopians food, okay? Do you think Ethiopians, okay? Do you think Ethiopians food is dash delicious, dash Japanese food? Okay? Do you think Ethiopians food, okay? Do you think Ethiopians food is dash delicious Japanese food? Amala. Gaaffii waa'ee maaliti? Gaaffii waa'ee post degree jechuudha. Nyaata Itoophiyaa fi nyaata Japanese wal madaalsaa jira jechuudha. It's about what? It's about post degree jechuudha. Waa'ee post degree haasaa jira jechuudha. Sitti fakkaata. Do you think Ethiopians food? Sitti fakkaata. Nyaanni Itoophiyaa is that delicious Japanese food? Hanga nyaata Japan ni mi'aatee adda? Deebii isaa A as, B as than, C very as, and D very than ta'a jechuudha. Kanaaf deebii isaa salphatti kaminni? Ega, possibility deebii isaa maal ta'a? A as ta'a jechuudha. Okay, do you think that Ethiopians food is as delicious as Japanese food? Sitti fakkaata? Nyaanni Itoophiyaa hanga Japan ni mi'a, delicious jechuun ni mi'a jechuudha. Kanaaf sitti fakkaata jechuudha. Deebiin isaa kanaaf maal ta'a? Deebiin isaa as ta'a jechuudha. So do you think Ethiopians food is as delicious as Japanese food? Jennee deebii isaa godhachuudha. Being as zaan wajjin deemu, as fi zaan wajjin deemuu danda'u. Kuni positive kuni comparative very as kunillee seera keessa jiru kunillee seera keessa jiru kanaaf deebiin isaa maalidha deebiin isaa a ta'a jechuudha. Egaa daawwattoota chaanaalii Akka English with Oromic exercising guyyaadha comparison positive degree comparative degree fi superlative degree isinii irratti isinii qopheesse kana fakkaata. Yeroo taanus yoo isiniin galle yeroo taanus exercise gaaffii damaa wayitiin irraa isinii deebi'uu barbaade akka isiniif galutti sirriitti jechuudha. Kanaaf hanqina gaaffii 10 gaaffii 11 gaaffii haga 30 isinii gochuu barbaade akka isinii galuuf barbaade jechuudha. Exercise isinii heddumeessuu barbaade jechuudha. Yeroo taanu exercise paartii lamaffaatiin hanga walitti deemnutti akkuma duraanii chaanaalii kiyyaa subscribe like share kana gootan akkasumas immoo gaaffii qabdan comment irratti kana gaafatan abdii suraa qaba. Namoonni yeroo baay'ee daawwatanii jeebisan ammallee galatoomaa ulfaadha. Yes, walit deebina. Walumaan jirra bara kana sirnaan dalee jechuudha viidiyoo rabbi jedhe. Kanaaf narraa fagaatina nabira dhaabbadha. Anillee hanga danda'uun afaan kiyyaan waan beeku sin gargaara. Isinis nabira dhaabbadha na gargaara. Chaanaalii kiyyaa guddisaa. Hiriyaa keessan bira naagaa share naa godha subscribe naa godha na jabeessaa jechuudha barbaada. Hadhaaf kana fakkaata barumsa irratti yoo gaaffii qabaattan yoo isin hin galiin comment naa godha. That's all. Bye. Love you all.